Namoonni tokko tokko heedfoonii yeroo dheeraaf fayyadamu. Hakiimonni gurraa akka jedhanitti heedfoonii yeroo dheeraaf fayyadamuun dandeettii sagalee hubachuu dadhabuu fida. Sagaleen jeequmsa konkolaataa fi kanneen biroo akka nutti hin dhaga'amne waan godhuuf sammuun keenya sagalee jeequmsaa fi sagalee qulqulluu kan namni kallattiin nutti haasa'u adda baasuuf ni rakkata. Namoonni tokko tokko dandeettiin dhageettii isaanii sirrii ta'ee haasaa adda baafachuuf yeroo rakkatan sagalee hubachuu dadhabuu yookiin auditory processing disorder jedhama. Jeequmsa adeemsa dhageettii yaaluun ulfaataadha. Garuu appilikeeshinii sagalee adda baasuuf tajaajiluun shaakaluun yaalii argachuu ni danda'a. Hakiimonni gurraa yeroo ammaa namoota dhibee kanaan rakkatan hedduu argaa jirra jedhu. Isa kanaaf hariiroo heedfooniif jeequmsa adeemsa dhageettii gidduu jiru adda baasuuf qorannoon akka hojjetamu waamicha gochaa jiru. Heedfooniin kun sagalee hin barbaachifne adda baasuun nu haa gargaaran malee miidhaa guddaas nurraan ga'uu danda'u.